Dubartoonni dhiirotarraa akka umurii dheeratan ni beekama. Life expectancy dubartootaa kan dhiirarra more dheeraadha. Giddu galeessaan dubartiin tokko dhiirarra waggaa 5 caalaa jiraatti jedhamee tilmaamama. Kun egaa akka addunyaatti akkuma walii galaattidha. Giddu galeessaan dhalli namaa yeroodhaa yerootti jaarraa darban keessa umurii dheeraa jiraataa jira. Jireenyi dabalaa jira dheerinni umurii. Fakkeenyaaf naannoo bara 1700 namni tokko giddu galeessaan waggaa 37 jiraata jedhamee tilmaamama. Naannoo bara 1800 naannoo waggaa 48, bara 19 duwwaa duwwaa naannoo waggaa 47, naannoo 1950 68, dhiyeenya kana immoo naannoo waggaa 78tti ol dabaleera. Kanaaf namni umurii dheerataa jira jechuudha yeroodhaa yerootti akka walii galaatti. Kunis sababa mataa isaa qaba. Life expectancy kan inni dabalaa dhufeef sababni isaas kanneen gurguddoo kan jalqabaa qulqullinni jireenyaa fi yaalli fayyaa fooyya'aa dhufuudha. Akkasumas talaallii fi dawaan farra baakteeriyaa vaayirasii baay'achaa dhufuudha. Talaalliiwwan dhibee daddarboo adda addaa dabalaa jira yeroodhaa yerootti. Akkasumas dawaan farra baakteeriyaa antibaayotikoon dabalaa jiru isaan dhufuun akka namni umurii dheeraa jiraatu taasiseera. Bishaan qulqulluu argachuun fooyya'aa dhufeera. Kunis egaa akka namni dhibeewwan daddarboo adda addaaf salphaatti saaxilamne ittiseera. Keessumaa du'a daa'immanii fi ijoollee yaalaan kunuunsuuf fooyyessuun akka namni umurii dheeraa giddu galeessaan jiraatu taasiseera. Haa ta'u malee yeroo kana hunda dhiirota irra dubartoonni waggaa dheeraa jiraatu. Giddu galeessaan naannoo bara 2021 dubartoonni dhiirota irra naannoo waggaa 5 caalaa jiraatu. Akka addunyaatti akka biyya keenyaatti fakkeenyaaf bara 2020 dubartoonni waggaa 71 dhiironni waggaa 66 giddu galeessaan jiraatu. Waggaa 5 caalu jechuudha dubartoonni. Kunis sababa mataa isaa qaba. Sababni isaas ittisoon qaamaa kan dubartootaa kan dhiiraarra baay'ee fooyya'aadha. Ittisoon qaama isaanii dhibeewwan daddarboo vaayirasii, baakteeriyaa fi kan kana fakkaataniin dhufan kan dhiiraa caalaa salphaatti ofirraa ittisa. Akkasumas istiroojiiniin kan qaama dubartootaa keessa argamu amala koolesteroolii ittisuu fi dhibeewwan onnee miidhan ittisuu qaba. Faallaa kanaa immoo testosterooniin kan dhiira biratti argamu amala ittisoo qaamaa gad buusuu qaba. Kun egaa dubartoonni akka isaan more umurii dheeraa jiraatan taasisa. Dubartoonni dhiirotarra tamboo hin aarsanii dhugaatiin baay'isanii akkasumas yoo dhibamanillee mana yaalaa dafanii deemu. Dhiironni dubartootarra balaa konkolaataaf waraanaan carraan du'uun isaanii olaanaadha. Sababa kana akka waliigalaatti dubartoonni dhiirotarra waggaa hedduu jiraatu jedhamee tilmaamama. Galatoomaa turtii gaarii.